السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا جانا روزاتو بأرس جراجرتو بقدراتني بقربين خيري وفي كيسة برسي روكناني سنجين سنين جدا أما اللي بكجرتنو تينا غافرا من نساء إثني وجن هاجراتو وكاسوما كبجاف جالان كيا كلين سرام براري بكاسين جرتنو تيسينا قبو سنين جدا هايتيان سودان artistii keenya kabajamuuf jaallatamoo artistii Gobanaa boqochuu isaatiif gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Rabbiin jannatul firdoosiin isa haa badhaasu. Namni hunduu du'aa asafaan rabbii ol ta'e qofa. Walaakin alhamdulillah yaani sadarkaadhuma isaa ga'anii fakkeenyaaf jaalala uummanni qabuuf akkaataa uummanni itti geggeessee waan hedduu ilaalaa jirra. Sadarkaadhuma kana ga'anii dhuma duudhumti immoo waan guddaadha. Garuu dudubbasaa waa hedduutu dubbatama yaani akka fakkeenyaatti garrisaan silaa haasaan dhabu. Hadha yoo tokko darbe tokko bor tokkotu dhufaa. Dhimma nu laallatu, dhimma nu boosisuu, dhimma nu maraachuu dhiifne akka fakkeenyaatti artistiin Gobanaa Rabbi rahmata haa godhuu fi wayyaajjefamee duunee qadaan ga'ennaan du'ee boollatti isa sababeeffannee haasaa kaafnee uummata Oromoo akkas godhanii uummata Oromooti akkas ta'anii jennee wixxifachuurraa osoo obboleeyyan keenya kunoo akkanatti raafuu ta'anii akkanatti walirra nammanii kan marumaa nama gubatu kan boru anillee sannaqaanillee kana keessan galamoo galumoo kan jennu kan walii hin beekne jaraaf osoo iyyine jaraaf osoo sagalee ta'anii maaltu isinitti dhaga'ama. Dhiifama dheengadda libii wayii seenatiin ture. Gaafuma artistiin oduu borontumuu isaaniif fakkaatti borontumuu isaati. Garuu sagaleen kiyyan dhaga'amati akkuma kana dubbadheen ture artistoota fi aktivistoota Oromoo biraan naaf gahaa jedheetan. Fakkeenyaaf obboleettii keenya Maakii Facebook irratti kan isiin iyyitu subhanallah alazim bihamd wallahi waan nurraan bareenni hojjechuu waa tokko faayidaan qabu akka fakkeenyaatti bu'aa argannu jenne yookaan nama nu jala fiiguu nama nu laayikii nu godhu yookaan komentii nama nu kennu fuulduratti baanee fakkaannee mul'achuudhaan uummata walitti buusuun waa tokko nu fayyadu. Fakkeenyaaf artistiin Gobanaa sirni qabaraan isaa hin waraabamne guyyaa inni qabaramu waan biraatu hojjetamaa oolee tayyib inni du'e rasaa. Ana ammoo artistiin Gobanaa amman itti jaalladhu anaaf nafsii koo qofatu beeka Rabbi rahmata haa godhuufi. Walaakin immoo erga du'e akka isa yaani inni du'eeraa hojiin haa dhaabbatudha kaayyoonsi. Yaani erga inni du'e hojiin haa dhaabbatudha. Abiyyiin achi dhaqee as dhaqee sababa kana ana biyyis deeggaruuf himti asirratti laa. Ani eenyuun iyyuu an qaama siyaasaa tokko iyyuu hin deeggaru. Walaakin immoo yaa viidiyoo tokko tokko walirra bu'uun hin dhaggeeffadha. Yeroon irra bu'u jechuudha. Takka qaama siyaasaa irratti viidiyoo tokko illee hojjedhee nannaa argitanii hin beektanu. Hojjechuufis immoo kaayyoon qabu. Garuu waan ijoollee kanaa na gugguba. Anis boru kana keessa naqee feestaalee uffadhaa jechuun natti dhaga'ama. Bakka jirtanu mee Rabbii keessan sodaadhaa waa'ee ijoollee kanaatti oliyyaa. Iyya biraa dhiisaa. Biyya walitti buusuudhaa isa fiigdanu dhiisaa. Namni kana keessaa waan isatti dhiyaatu tokko hin qabne jira nama ta'e lammii Itoophiyaa ta'e jalqaba irratti nama ta'e lammaffaa irratti lammii Itoophiyaa ta'e namni kana keessaa hin qabne jira. Yookaan jaarsa qabdaa yookaan jaartii qabdaa yookaan obboleessa qabdaa kan dhiigaa yookaan obboleessa qilleensa irratti argatte qabdaa
yookaan obboleettii qabda kan dhiigaa yookaan kan qilleensa irratti argatte qabda yookaan nama karaadhuma deemaa garee irratti wal barte qabda. Abadan namni biyya Suudii keessaa nama tokko hin beekne hin jiru. Lammii Itoophiyaa ta'e hundayyuu immoo kanatti eeggataa jira. Kun singubuu bakka waan karaarra jiru deemtee isa karaarra jiru karaarra dabsuudhaan wuxxifattu waa'ee jara kanarraa wuxxifattu naan illaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Gubaan namaa kan nama hin gubne wallaahi laazimii warra girisaa argiyan subhaanallah. Anta akka nam tokko tuqee hin beeku. Namas tuquun fedhu. Ofiifis tuqamuun fedhu. Garuu amma giseen ilaalu bakka hunda bakka tidhatte bakkuma haasaan jiru yaani haasaan gabaabbateera innaa jedhame yaa rabbi waa'ee jara kanaatti deebi'amaa jira innaa jedhame illaa inni gatame ammas boruu ajandaan biraa fidamee dhufa boruu ajandaan subhaanallah wallaahi mootummichas rabbiin haa dandeessisu. Uummata Itoophiyaa bulchuun baay'ee tokko cimaadha. Uummata adda qaawwee tokko duuchamee jedhamee bor qaawwa tokko fudhatee ol ka'u. Uummata adda kanarraa ara galfanneera innaan bor immoo tokko fudhatee ol ka'u. Ani saafalmuu fi imtilaa irratti gocha keenyatu iyyuu mataarra ba'e. Nuti amma wanti fakkeenyaaf waan akkasii waan karkaa markee fudhannee gadi baanu piraankii garaagaraa sarpiraayizii garaagaraa waan kana fakkaatan fudhannee gadi yaanu ijoolleen kun lammii keenya miti nun gubanu. Qorree jarritti waadamaa jiran kun isin hin gubuu. Nuti uffannee uffata meeqa walirratti uffannee uffata meeqatu walirratti uffannee teenyu deebinee birdilibsii uffataa deebinee nyaata bifaan nyaata nuti tole jijjiirannee nyaata akkamitti jirra nuti warra biyya Suudii keessa jirru. Borii hoo maaltu nu eeggata. Isuma jara kana argannu arga. Tayyib isin warri bakkee jirtanu isin warri Suudiidhaan ala jirtanu artiistoonni Oromoo aktiivistoonni Oromoo. Kun isin hin gubuu obboleeyyan keessan gisee akkana ta'an isin hin gubuu. Saba keessaniin hin deeminaa. Sabaaf sablammiidhaan yoo deemtan fakkeenyaaf obboleessa keenya kan Amaariffaan yaani kan Amaariffaan hojjetan ijoollee hedduutu jiru. Jara keessaa garuu obboleessi keenya Tataaq miidiyaa yoo sarchi gootanii irra seentan ni argattu. Warri afaan Amaaraan dhageessanu dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Takkaa Oromoodha, Amaaraa, Guraageedha, Tigiriidha jedhee addan baasu. Walitti qabaa fitiila እስረኞች jedheeti kan inni ol ka'u. Fitiin isaas immoo bakka argatee dhuma jira. Guyyaarraa ammanne iyyuu takkaa deebiin tokko deebifamuu dhabee hin beeku. Nuti garuu guyyaarraa wanti nu fudhannee ol kaanu waan qaama siyaasaatiin wal qabate waan uummata walitti buusu. Nuti arraba maarree kaanu yoom lammiidhaa yaannaa arrabaa malee. Yoom lammiidhaa yaannaa karaa ittiin nama walitti buufnee karaa ittiin haasaa walitti naqnu malee. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Obbo deebi'aa obboleeyyan kiyya. Irra finaa kaa dammaqaa waan biraatti ni dammaqxu caafii tokko argattanii caafitti utaaltanii kaatu. Hamma ijoolleen keenya biyyatti galanuutti. Tokkollee addan baafnu sabaan addan baafnu. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa hundi mana hidhaa Suudii keessatti gubataa jiru hanga biyyatti galuutti kaa harka wal qabnee haa iyyinu. Doolaara hootee kanarraa isii hojjettan isiniif lakkaa'a. Waan biraarraa hojjetaa jirtu miti hima. Piraankii yoo barbaadan fudhattanii gadi ba'aa jirtu. Sarpiraayizii yoo barbaadan fudhattanii gadi ba'aa jirtu. Karattiin mootummaaf uummata walitti buuftan yoo barbaadan fudhattanii gadi ba'aa jirtu. Karattiin sheekotaaf sheekota walitti buuftan yoo barbaadan fudhattanii gadi ba'aa jirtu. Wanti isin dhiiftan hin jiru. Garuu waa isa kanarratti hundinuu rafee jira. Irra finaa dammaqaa. Socho'aa bakka jirtanuu.
لا هو لا قوة إلا بالله العلي العظيم. رمتل مان كينيا تونو رفنو kan dhumiinsa jara maa jenna nus boritti dabalamuuf deemaa jirra. Way formaanni way hin jiru. Way namni sochii sanaan ijoolleen kun karaarraa gara biyyaatti galfamaa jirtu hin jiru. Nus borisuma nu eeggata. Ijoolleen hadhaa asitti raafuu taatee walirra nammitee achitti waan nyaattu dhabdee waan dhugdu dhabdee waan uffattu dhabdee feestaalii uffattee gara nama gubdu kun kaleessa bakkee teessee kan yetiima gargaaraa turte, kan masjiida ijaaraa turte. Naan illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rakkinni tokko uumamee jennaan kan dura bu'ee owwaatu ijoollee biyya kanaati. Dhiiratti dubartiitti. Hadhas garuu kan kun akka adda dureetti beelaaf dhoobuudhaan, dhukkubaan, daaraan kan waadamaa jiru ijoollee biyya Suudiiti. Maal sababiinsaa? Maal balleessinee? Dhimma jarrittii waadamaa jiranuuf immoo hundi keessanuu ni beektu. Dhimma biraatii miti dhimma biyyaatii wal qabateedha. Sababaadha guddicha Abbaay ta'uusaa hundi keessanuu ni beektu. Hiini guddicha Abbaay immoo ijoollee Suudii keessa jirtu qofaa miti kan inni fayyadu. Hundi keessanuu ni beektu. Kana yoo kara jirtanuun ajandaa keessan kana godhattanii bakka jirtanuun iyyi keessan gara ijoollee kanaa deebi'ee ijoolleen kun biyyatti galfamte maal isinitti fakkaata? Anammas kan na ijjiisaa jiru sagaleen kun dhaamaa fi miti. Namni sagalee koo dhaggeeffatu jiraa fi miti. Walaakin immoo diqqoon immoo karaadhuma deemaa wayii dhaggeeffattaniiyyuu isinitti dhaga'ame naan isinis sachootanii irraa hojjettu jechuudhaafani malee. Sagalee kootu wayii qaama gurguddate bira ga'ee hojiirra oolaa fi miti. Garuu haalli jireenya jara haalli jara keessa jiran na guba. Bakka biraas jiraadhullee boru rakkoon akkasii nan kanneen hubadhu hundi keeyyuu. Bakka feete yoo jiraatte haadha isa rakkate bira yoo dhaabbatte garuu boru si bira dhaabbatama. Maalan godha? Hundaafuu yoo isinitti tole sheerii walii godhaa. Obboleeyyan keenya jara rafaa jiran dammaqsaa. Obboleeyyan keenya jara akkanatti kun raafuu ta'anii fuuldura kan keenya ta'anii kaan feestaalii uffatee kaan qullaa taa'ee garaa nama gubatu kana akka jarra biyyatti galan godhaa. Yoo Rabbiin sodaattan waan biraaraan hojjetinaa. Hojii keessan hunda isaa kanarratti hundeeffadhaa. Kanarraas hojjettanuu waan feetan irraa yoo hojjettan warri isiniif lakkaa'a. Warri daawwataa qabdan isiniif daawwatama. Ishee akkootii nama 3 nama 4 daawwatamtu osoo hin taane warri daawwataa hedduu qabdan irraa hojjedhaa. Obboleeyyan keessan rakkatan rakkoo keessaa baasaa. Hatta daawwataan yoo pirankii fudhannee gadi baane namni nu daawwatu lakkaa'ameen dhumuu yoo immoo waan akkasii fudhannee gadi baane heccadee dubbatti deebi'aa maaltu nu cinqa kan jettanii yaaddan yoo taatanii hadha yoo kana hojjettanii borus deebitanii kanuma yoo kan hojjettanu taatanii iftaanis deebitanii kanuma yoo kan hojjettanu taatanii iddoo dhaquun qabu ijoolleen ergasii pirankii duuka fiiguun ergasii sarpiraayizii duuka fiiguun ergasii haasaan eessaan baadhee bakka haasaan ba'u fiigee jecha fuudhee jechatti dabarsuudhaa gocha fuudhee gochatti dabarsuudhaa fi isuma kana isin daawwata isuma kanarratti sagalee ta'a. Kanaaf isuma kanarraa hojjedhaa. Akka jedhee mucaan tokko amantaansaa ortodoksiidha waa'ee ijoollee keenya ijoollee musliimaa irratti
ዋይ ሚዲያ ሀሩን ወጅኒ ወልቀብሲሴ እናንተ ያገኛችሁበት ቦታ ሄዳችሁ እዛ መዘፍቀቅ እንጂ ስለ እናንተ ምን ታውቃላችሁ አይደል? አከን ኑ ጀዴ ዋይ ኬኛ ነሚ ቶኩቲ ነምኒ ሆር እንትና ጀዳጀሩ እንጅሩ bakkuma arginu fakkeenyaaf barankee arginu waan kana fakkaatan waan haasaa fidan haa arginu achuma dhannee achuma rafuu malee dudduuba keenya maaltu jira fuuldura keenya maaltu jira namni jedhaa jiru hin jiru. Wallahi na ajaa'ibe mucaan sun gizeen likki keenya nutti himu yaani waan tokko wanti inni waan dudduuba jiru wayii dubbate hin jiru wama fuuldura jiru wama ifaadha kan inni dubbate. Deebi'aa bakka jirtanu gara mataa keessanittas deebi'aa. Ijoollee keessanii sagalee ta'a ijoollee keessan biyyatti galchaa. ስሜታዊ እንተ ዲፈ መናጎዳ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ